Dura hundaa'eeti jechuudha. Meegaa sattaan booddeetti deebinaa akkamitti akka inni hojjetu asumaatiin daawwattoota keenyaaf akkatti qoodduun si gaafadha. Teeknika isaa jechuudha akkamitti akka inni hojjetu reediyoo isaas bantee FM isaas meeqatti akka inni hojjetu daawwattoota keenyatti argisiista jechuudha amma. Kuni akkuma asirratti argaa jirtanii maayikii isaati. Maayikiin kuni wantootuma naannootti argaman irraa kaaseeti kan inni hojjedhe. Kuni istaandii maayikii isaati. Kun maayikiin kuni ampuuliiwwan gaggataman naannoo
buufata raadiyoo FM kana fakkaatu magaalaa Dambidolloo keessatti hojjetee jira tajaajila adda addaatiif oolcheeti kan inni jiru barataan kun FM buufata raadiyoo FM kana kan inni qalaqee tajaajila hawaasaatiif akka ta'u rakkoo hawaasa sanaa furuudhaaf yaadii akka inni hojjetedha kan nutti himaa jiru egaa tamsaasa yaalii amma kuusaa waliif TV keessaati kan Disimbiraan geenye akka tamsaasa yaaliitti jechuudha mee barataa Iyyaasuun waan kana gaafa hojjette maybe wanti ka'umsa sii ta'e maa inni akka ka'umsaatti kun ka'umsa naa ta'eera waan ati jettu walumaa galatti maashinii kana hojjechuudhaaf kan naka kaasee yookaas bu'uura maashinii kanaadha kan ta'e maashinoonni kun FM transmitteriin kuni mixer isaa qabatee transmitter board isaa qabatee kan biyya alaatii bitamudha. Biyya alaatii bitameeti kan inni galu. Kanneen kaan immoo daataa erga itti galchine booda daataa hojjetamee itti galchineetu kan inni transmit godhudha. Inni kun garuu liivii transmitiidha. Liivii transmit gochuu danda'a jechuudha. Kallattiidhaan tamsaasaa jechuudha. Kallattiidhaan tamsaasuu ni danda'a. Akkuma argaa jirru asii filaashii fudhachuu danda'a. Daataa keenya daataa kuusamee jiru itti galchinee transmit gochuu ni danda'a. Garuu inni guddaan asirratti wanti yeroo dheeraa natti fudhatee fi hojjedhee dhiyoo kan hin milkaa'e liivii transmitiidha. Dambalii elektiroonotaati yabaalamee sagaleen yeroo qilleensatti ol ba'u yoo daataa wanta kuusamee hin jirre yoo ta'e nama rakkisa liivii transmit gochuun jechuudha. Maashinoota akkuma argitan kana kompoonentoota baay'ee barbaada. Kompoonentoota sana iddoo jennetti hin argan. Jalqaba kan inni hojjedhe daataa transmit kan godhudha. Daataa erga kuusne booda erga memorii keenyarra keenye booda filaashiidhaan maashinii kanatti erga galee transmit ta'a. Yaalii yeroo dheeraa booddee garuu liivii transmit gochuutti dhufe. Jalqaba wanta kana hojjechuudhaaf kan akka kaasee wantootuma naannoo keenyatti argaman fayyadamee FM transmitterii hojjechuun qaba jedhee ijoollummaa kootii ka'ee wanta keessa koo jirudha jechuudha. Reediyoon dhaggeeffattaa turte dur? Reediyoo baay'een jaalladha. Naannoo keenyatti tamsaasa bal'aa kan qabu reediyoo yeroo duraanii reediyoo Oromiyaati. Ijoollummaa keenyaa kaasnee kan dhaggeeffachaa guddanne. Achirratti qophii waa maraatu jira. Qophii waa maraa sana irratti namoota dandeettii addaa qaban jedhamanii addunyaa kanarra jijjiiran namoota akka Albert Einstein faa, Thomas Edison faa, Galileo Galilei faa yeroo hundumaa qophii torbeetiin dhiyeessu. Qophii sanarraa ka'een reediyoo jaallachaa dhufe. Qophii sana baay'ee waan dhaggeeffachuu jaalladhu. Hamilee sii kenne jechuudha. Hamilee naaf kenne. Akkasumatti ijoollummaa kootii kaasee gara kalaqaatti dhufe. Har'a maashinii kana dabalatee kalaqaa 16 hojjedhee Afrikaa qabaa jechuudha. Baay'ee galatoomii kalaqa 16. Kalaqa 16 of harkaatii qabda. Kalaqoota maal fa'aa kan amma maal hojjette? Kanaan duratti kalaqoonni ani hojjedhe sadarkaa elementariitti naannoo kalaqa 12ti qulqullinaan kan agarsiifame kalaqa 10 maashinii mana keessatti xaafii daakuu danda'u baaburuma ta'e mana keessatti kan nuti fayyadamnu maashinii hanqaaquu qulqulluu fi qulqulluu hin taane gargar baasu TV televiizyinii chaarja'uu danda'u. Televiizyiniin kun anteenaadhaan kan hojjetu ta'ee chaarja'uu ni danda'a. Dabalata seekuriitii kaameraa konkolaataa xiqqoo ta'ee kan bada namatti hin mul'anne ta'ee kaameraa gochuu kan danda'u. Deebi'ee kaameraa dallaa keenyarra keenye akka seekuriitii kaameraatti sagalee dhageessisee yeroo wanti balaan tokko ta'ee jedhutti sagalee dhageessisuu kan danda'u. Yoo hattuun dhuftes ibsa? Eeyyee ni ibsa.
itti dabalee konkolaataa nama torba baatu hojjetteen Afrikaa qaba. Maashinii masanxaqaa maashinii jedhamu naannoo keenyatti kan beekamu. Maashinii muka baqaqsan sana? Ittiin muka baqaqsan jechuudha. Amma seentii 80tti baqaqsuu kan danda'udha. Maashinii kana amma immoo xumurarra kan jiru reeyobootiidha. Reeyobootii daa'imman barsiisuu danda'u. Reeyobootiin kun seensariidhaan ispeelingii erga dubbisee booddee gara jechaatti jijjiiruudhaan ofiisaatis humaanoidiidha waan ta'eef deemuu danda'a, woggochuu danda'a. Dabalataan hojiiwwan garaagaraa ittiin hojjechuun ni danda'ama reeyobootichaan jechuudha. Kalaqoonni amma ammaatti jiran kana fakkaatu. Dhiyeessuudhaaf yookaas sadarkaa miidiyaan gahuuf dorgommii garaagaraatti iddoo garaagaraa deddeemaan ture. Ittiin milkooftee beektaa dorgommii garaagaraa kamiin fa'aa fudhattee deemte? Ammas akkana saayinsii fi teekinooloojii akka biyyaatti jirutu sin afeerraan gara kanatti dhuftanii argisiistanii kanaan dura carraa akkasii irratti hirmaattee beektaa? Carraa agarsiisaa irratti hirmaadheen beeka. Yeroo waajjirri saayinsii fi teekinooloojiidha gabbisa kennaa addaa eebbisee irratti argame konkolaataa koo agarsiiseen jira. Kanaan dura yeroo lammaffaa kooti sadarkaa elementariitti immoo yeroo tokko agarsiisa godheera. Agarsiisni yeroo sadaffaa kooti jechuudha amma. Kanaan dura waan argisiifte sanarratti milkaa'ina akkamii argatte? Deeggarsa akkamii argatte? Amma ammaatti kalaqoota kana kan inni hojjedhu baasii mataa kootiinidha. Deeggarsa qaamolee biraarraa argadde hin qabu. Garuu wanta kana qopheessuudhaa fi deebi'ees maashinoota tokko tokko nu deeggaruudhaan kan nu bukkee dhaabbate Yuunivarsiitii Damdolloo baay'een galateeffachuu barbaada. Deeggarsa yaadaatiinis deeggarsa meeshaalee tokko tokkootiinis baay'ee nu bukkee dhaabbataniiru. Kan biraa saayinsii fi teekinooloojii amma dhuftanii dorgomtan kanaan waadaa maalii isinii galanii yaada maalii immoo isinii kennan? Waan isin hamileessu isin jajjabeessu maallaqas ta'u deeggarsa waan isinii godhan jira? Deeggarsi gama kanaan jiru amma ammaatti hin jiru garuu gara fuulduraatti akka deeggaramuu qabnu agarsiisa kanarratti hundaa'anii meeshaaleedhaan nu bukkee akka dhaabatan deeggarsa baajataatiin nu bukkee akka dhaabatan waadaa nuu galaniiru. Akkasitti agarsiisnee raawwanna. Meegaa gara kalaqa kee kanaatti gaafa deebinu kalaqi kee kun amma buufata raadiyoo FM'ti kiiloomeetira 10 haga ga'uu danda'utti hojjetaadha kanatti kaastee jirtu. Akka hanqinaatti wanti fooyya'uu qaba jettee ati yaaddu utuun kan argadhe utuun kan itti dabalee waan jettu waan gara fuulduraatti kana fooyyessuu natti barbaaddu jira. Gara fuulduraatti maashinii kana FM stationii kana guddisuun barbaada. Maashinii kana guddisuudhaaf akkuma argaa jirtanii qaamni isaa kun mukaa fi kaartoonii garaagaraa irraati kan inni hojjedhe. Komponentootaan as keessatti fayyadames boordiiwwan televezyiinii fi boordiiwwan raadiyoo garaagaraa irraa kanneen akka reezistarii, tiraanzistarii, daawodii fi ziinar daawodii kana kanneen walitti coccoradhee boordiiwwan gaggataman irraati. Maashinii kana kiiloomeetira haga kiiloomeetira 100tti guddisuudhaaf ammuma maashinii arganne kana yoo arganne akkuma kana baay'isaa adeemna. Yeroon jedhu iddoo kana tiraansmiitarii tokkotu jira. Tiraansmiitariin kun kiiloomeetira 10 kana raadiyeesii kiiloomeetira 10 kana tiraansmiit gochuu danda'a. Raadiyeesii kiiloomeetira 10 irra ammas geenye isteeshinii tokko yoo dhaabnee fi achitti raziivarii tokkoof tiraansmiitarii tokko achi yoo dhaabnee fi achii ka'ee akkasuma kiiloomeetirii 10 tiraansmiit gochuu danda'a jechuudha. Achirraatii fudhachuu danda'a jechuudha kiiloomeetirii itti aanutti dabarsuu dandeessa. Isteeshinii 10 jechuudha. Isteeshinii masa salphaa kana 10 kiiloomeetirii 100 adeemuu dandeenya jechuudha. Akkasitti guddisuun barbaada. Maatiriyaala kanaan kan ilaallatu argadde jennaan haga kiiloomeetira 100tti guddisuudha kaayyoon koo. Kana guddisuudhaaf amma maaltu si barbaachisa siin jechuudha. Amma meeshaa kana argattee kana bal'istee hojjechuudhaaf maaltu si barbaachisa? Amma tattama kanatti wanti na barbaachisu maatiriyaala an as keessatti fayyadame gabaarraa kanneen dhiyaatan jiru
qulqullina hojjetamanii wantoota akka komponentii itti fayyadame kun tokkoon isaanii paartiin isaanii hojjetamanii gabaarra jijjiru. Kan ofii kootii itti dabalee wantoota kana gabaarraa argadheennaan isteeshinii guddaan banachuu barbaada. Deeggarsa baajetaan kan wal qabatu yoon argadhe gara fuulduraatti kiiloomeetira 100 tiraansmiit kan godhu hojjechuun barbaada. Maallaqa gamii si barbaachisa kana milkeessuudhaaf? Haga ammaatti kana hojjechuudhaaf maallaqa ammana badaasu waan na fudhate hin qabu. Akkuma isinitti hime wantootuma naannootti argaman irraati waan ta'eef garuu sooldarii gochuudhaaf wantootuma tokko dispileey garaagaraa itti gochuudhaaf kan wantoota bitame dabalatee diipoolii isaa hojjechuu dabalatee haga birrii 10,000tti kan inni na fixe. Garuu gara fuula duraatti diipooliin sun yoo baay'achaa deeme akkasuma isteeshinii kana keessatti maashinoonni haaraan kun yoo bibbitamaa deemanii giddugaleessaan maashinii kana isteeshinii guddaa tokko ijaarradhee raawwachuudhaaf birrii haga birrii 100,000tti hagas piroototaayipii isaa eeggate qaba. Achirratti hojjetamee jira. Amma birrii 100,000 na gaafataa jettee kana yoo argatte hanga kiiloomeetira 100tti deemsisuu dandeessa jechuudha. Kiiloomeetira 100tti adeemsisuu dandeenya. Sanarras yoo arganne kiiloomeetiriin keenya dabalaadhuma adeema. Maaliif yoo jenne akkuma argama sittime isteeshinii deemnee dhadhaabuudhaa fi tiraansmiitarii tokkoof rasiiverii tokko nu barbaada. Rasiif godhee tiraansmiit kan godhu haguma baajetni keenya dabalaa deemeen dandeettiin keenya dabalaa deemeenitu raadiyoo kana kabar gochuu dandeenya biyya keenyaa jechuudha. Ayyee hojjetaa isin barbaachisu amma gaafa kana hojjettee jettu gaazexeessaan, riippoortariin, teeknishaanni humna hojjetaa gamii si barbaachisa? Humna hojjetaa isaa akkuma miidiyaati waan ta'eef baay'ee barbaachisa. Amma gara fuula duraatti namoonni nuti itti walii gallee jiru jijjiira. Magaalaa keessatti beeksisa garaagaraa ittiin gochuu fi beeksisa suuqii haa ta'u, beeksisuma waajjiraa haa ta'u. Dabalataan immoo akka aadaa fi turizimii wajjiniin walaloo garaagaraa yeroo garaagaraatti irratti dhiyeessuudhaaf garuma fuulduraatti qabannee itti adeemaa jirra. Amma utuu isteeshinii kana ammatu kana caalaa gara kiiloomeetira 100tti utuu guddistanii kabareejiin isaa yookaas immoo uwwisi miidiyaa isin argattan hanga kiiloomeetira 100tti deemuu danda'a. Gaafa kana akka naannoo keessaniitti qophii akkam akkamii hojjechuudha waan isin yaaddan naannoo keessanii fi sagantaa akkam akkamii dhiyeessuudha waan isin yaaddan. Aadaa fi turizimii achi wajjin amma haasofnee irraa jettee waan kanaaf laayisensii argachuu isin barbaachisaa, humna hojjetaa isin barbaachisaa, sagantaa qabachuu isin barbaachisaa. Ammatii waan kana kaartoonii dhumarraati hojjetteeti kanat amma kana milkeessite jechuudha. Kanuma mitiire hanga kiiloomeetira 10tti kan inni deemuu danda'u. So kana caalaa mootuu guddistanii waan guddaa hojjechuu dandeessu. Garuu qophiin keessan maal fakkaata sanaa fi deeggarsa yaadaa qabdaa, deeggarsa maallaqaatiif waadaan sii galame jira? Maashinii kanaan qophii nuti daddabarsuudhaaf yaadne akkuma jalqabarraa kaayyoon kalaqa kanaa bakkeewwan tamsaasni FM geenye gahuu fi qophiiwwan bu'aarsoof, bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an ittiin dabarsuu fi dabalataan immoo barnoota daa'immanii fi ga'eessotaaf ta'ee ittiin dhiyeessuudha siin jedheera. Itti dabalee yeroo gaddaa fi yeroo gammachuutti sagaleewwan barbaachisan ittiin hawaasa kana bukkeedhaan gahuudha kaayyoonsaa. Wantoonni nuti amma jenne kun miidiyaadhaaf wantoonni barbaachisan wanti akka walaloo sagantaalee garaagaraa kun kanneenuma kana keessatti hammatamu. Namoota kanarraa hojjechuudhaaf fedha qabanii amma ammaatti nama tokko haasofsiiseen jira. Gara fuula duraatti kanaan qophii daddabarsuu fi deebi'ees beeksisa garaagaraa ittiin gochuu fi walii gallee jirra jechuudha. Ayyee ammaati barataa kutaa 11ffaati. Barataa kutaa 11ffaa taatee jirtu kana kalaqxeetta. Gara fuulduraatti barumsa yookaan profeeshinii ogummaa kamii barachuudha waan ati yaaddu gara itti aanu yeroo itti aanu keessatti jechuudha. Ani wanti qorachuu barbaadu gara fuula duraatti barachuu barbaadu
mechanical engineering dha. Mechanical engineering injiinii makaanikaalii ta'an yeroo baay'ee suphuu irratti ni argama. Suphiin san hojjedhas waan ta'eef. Amma suphiin san hojjechaa jirta? Suphiin san hojjedha. Maal fa'a suphita? Meeshaalee elektirooniksii hundaan suphaa. Sana irratti barnoota gadi fagoon barbaada. Sanaaf jecha mechanical engineering filadhe. Gara fuulduraatti ogummaa kanas guddisuu barbaadda moo akkam? Gara waan kana stationii kana? Gara fuulduraatti kan inni hojjechuu barbaadu stationii kana qofa utuu hin taane giddugala kalaqaan barbaada. Giddugala kalaqaa mataa kootii hundeessuun barbaada. Abbootiin kalaqaa akka koo iddoo garaagaraatti deeggarsa baajataa deeggarsuma dhiyeessii meeshaalee kana dhabuudhaan kalaqni isaanii hirkatti hafu deeggaruun barbaada. Sana dabalatee giddugala kalaqaa kan mataa kootii namoota kanaan hundeeffamu uummachuun barbaada jechuudha. Layyee. Egaa milkii gaarii siif hawwina. Egaa daawwattoota keenya kalaqii barataa Iyyaasuu Waggaarii asitti qopheesse kun buufati raadiyoo FM kun hagam kan fudhatama qabuu fi hojii ittiin hojjechuun danda'amu akka ta'e asumarraatii arguu dandeessu. Barataan kun gaa manuma isaa taa'e yookaas immoo mana barumsaa isaa keessatti FM raadiyoo kiiloomeetira 10 deemuu danda'u tajaajila adda addaatiif akka ooluu danda'utti hojjeteeti kan inni jiru jechuudha. Egaa hojiin kalaqaa barataa Iyyaasuudha. Ammallee deeggarsa abbootii qabeenyaa barbaada. Keessumaa abbootiin qabeenyaa godina Qelleem keessa jiraattan, bakka biraas jiraattan, biyya alaas jiraattan barataa kana yoo jajjabeessitanii kana caalaa jechuudha waan naannoo sana keessa jiru tajaajila adda addaatiif hawaasa naannoo sanaa barsiisuu, bashannansiisuu, qophiilee adda addaa bifa salphaa ta'een karaa FM'tti dhiyeessuun akka danda'amu jajjabinnii fi hamileen kaka'umsi barataa kanaa jechuudha bakka jirtanitti isin sochoosuu danda'utu irra jiraata. Barataa Iyyaasuun gaa waan jabaadha jechuudha kan inni hojjetee jiru umurii isaa kana keessatti. Mee al tokko wanta as jiru kana gabaabaatti jechuudha irra deebinee isin daawwachiifneetu sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Media muuxannoo ogummaa miidiyaa qabaniin kan hundaa'e Waliif TV'n qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an isin biraan ga'uudhaaf goota darban umurii waggaa tokko keessatti jaallatamaa fi fudhatama guddaa argatee jira. Isinis qophiilee kana ispoonsera gochuudhaan oomishaaf tajaajila keessan akka beeksifattan kabajaaf jaalala guddaatiin isin beeksifna. Qophiilee Waliif TV'tiin isin bira ga'an kan biroo daawwachuudhaaf fuula Facebookii keenya akkasumas YouTubee keenya Telegram, TikTok akkasumas LinkedIn nu hordofuu dandeessu. Waliif TV ilaalcha haaraa. Raadiyoon kun egaa ispeeshaalii jechuudha buufata raadiyoo kee kun yookaas immoo FM'n kee kun Qelleemitti yookaan magaalaa Dambidollootti meeqa irratti hojjeta? FM'n kun magaalaa Dambidollootti meegaaherzii 98.1 irratti kan inni hojjetu. Meegaaherzii 98.1 achitti kan filanne naannoo sanatti FM'n meegaaherzii 98.1 irratti tamsaasamu hin jiru. Achi hin jiru jechuudha. Achi hin jiru. Iddoo kanatti FM 98.1 FM faanaa waan ta'eef laayisensii frequency amma ammaatti nuti hin arganne maaliif kalaqa gana guddachaa adeemudha waan ta'eef frequency dhaabbataa kan heeyyama qabu gara fuulduraatti yoo arganne lakkoofsa dhaabbataa nuti himannu qabna jechuudha. Amma ammaatti lakkoofsa dhaabbataa nuti qabnu hin jiru frequency jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma erga Finfinnee dhufteeti 98 irraatii geddartee jechuudha. Faanaa wajjin wal jirra boos jedha. Faanaa wajjiniin walirra oolee sababa kanaafi 98.5 irratti jijjiirradhee jechuudha.
Amma asitti haaraa uummattee jechuudha bakka jirtu laaltee geggeeddaruu dandeessa jechuudha. 98.5 irratti magaalaa Finfinnee irratti FM'n tiraansmiit ta'u hin jiru. Kanaan kan wal qabatu frequency'n amma iddoo kanatti duwwaa jiru 98.5 dha jechuudha. Iddoo keenyatti kan ga'u OBN fi FM walalii kanaa jechuudha frequency. Kan Yuunivarsiitii Dambidolloo jechuudha walalii. Kan Yuunivarsiitii Dambidolloo fi FM kanaa fi reediyoo Oromiyaati jechuudha kan achi jiru. Amma kan kee kuni magaalaa Dambidolloo keessatti yoo milkaa'ee itti hayyama yoo argattanii FM meeqaffaa qabaata jechuudha Dambidolloo? FM lammaffaa qabaachuu isaati jechuudha magaalaan Dambidolloo. Magaalaa keessatti jechuudha. Magaalaa Kan keessatti OBN jira. Isteeshiniin jiru jechuudha. Kan OBN jira. Kan OBN jira. Kan Wadal kan Yuunivarsiitii Dambidolloo jira. Jira. Itti aansee immoo kan Iyyaasuu Waggaarii ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti maqaa itti baasuu yaadaarta? Gara fuulduraatti maqaa hin qabaata. Akkuma frequency ganaa argannu maqaa isaas maqaa dhaabbata kanaa ittiin goona jedhee yaada. Dhumarratti ergaa nati qabdu yoo jiraate ijoollee si fakkaatan namootatti ergaa dabarsuu fi barbaaddu yookaas immoo akka dhuunfaatti ergaa nati dabarsuu barbaaddu yoo jiraate carraa sii kenna sumaatiin godhamu. Tolee gama kanaan wanti jechuu barbaadu hamma ammaatti kalaqoota hedduudha kan inni ofirraa qabu. Kalaqni kun dhiyaatee hawaasa bukkee ga'uudhaa fi tajaajila hawaasaa kennuudhaa fi hanqinaawwan tokko tokkotu jira. Hanqina meeshaalee dheedhiitiin wajjin kan wal qabatu akkuma sila isinii kaasee meeshaalee naannootti argaman irraati wanti ni kalaqe waan ta'eef tarii qulqullina irratti gadi bu'aadha. Dabalata immoo meeshaalee suuqirraa bitaman waan hin taaneef yeroo dheeraa nama tajaajiluu hin danda'ani. Wanti jechuu barbaadu gara fuulduraatti deeggarsa meeshaalee kanaa yoon argadhe maashinoota baay'ee hawaasa keenya tajaajiluu danda'anii oomishee hawaasa kanaaf dhiyeessuun barbaada. Gama kanaan qaama dhimmi ilaallatuuf wanti dabarsuu barbaadu deeggarsa gama kanaatiin yoona bukkee dhaabbatan maashinii kanaa dabalatee kalaqoota jiran sana hundumaa qulqullinaan tajaajila hawaasaatiif dhiyeessuu nan danda'a. Abbootii kalaqaa akka kootii magaalaa Dambidolloo keessa jiran hedduutu jiru. Isaanis akkuma koo kana maashinootuma naannootti argatanii kanneen kaan immoo deeggarsa argataniiti kan isaan kalaqanii deeggarsis hagas mara guddateetu hin taane kaka'umsuma wanta qabnuuf galii mataa keenyaa irraati kalaqa kana kan hojjennu. Hamma wanta kana deeggarsi argatamutti kalaqa keessanitti jabaadhaa hojjedhaa jechuun barbaada. Galatoomii milkii gaarii siif hawwina barataa Iyyaasuu Waggaarii kana caalaa jabaattee gaaf tokko immoo jechuudha isteeshinii guddaa qabaattee achitti dhufne immoo si wajjin akka gammadnu abdiin qaba. Galatoomii asitti argamtee yaada nuu kennitee fi ulfaadhoo milkii gaarii siif hawwina. Isinillee galatoomaa. Thank you.